السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجرتون دمتي كيسني سمية بلالوني أستاذ براتوني أهلا بكم جنة ككالي وانكو براتوني ديني أهلا بكم جنة ككالي وانكو براتوني ديني. Welcome to this shed. This is the hall of Dini. Don't be regret your successful way. Be now the Qurani. Don't be regret your successful way. Be now the Qurani. Guya markada Imamul Bukhari. Guya eba gudda kana jamnu ajri. Kanafu ya jalewan gurra kalbika unana wajin turi. Yo arakabate sitina pori. Yo arakabate sitina pori. Mukon singkabatina suma dufte arra anan buna jettu suntu koppaera pakeji hidatta chufa bate darra kode ko hiyadin hadara nadura kode ko hiyadin hadara nadura. Our Excellency, ladies and gentlemen, who you call it Zumayya Belalfan, ezer ustazochi student who recite the Quran, ezer ustazochi student who recite the Quran, who was saved invite afera markada jannatan hakafalu rabbin kaysan jaza jannatan hakafalu rabbin kaysan jaza. Egaan keessummotaan gammachuun simaddeen galanni khaalika dursu saya dadde ya rabbi naaf dhiisi bakkaan mucucaadde ya rabbi naaf dhiisi bakkaan mucucaadde. Alhamdulillahi mootii raamanni isaa addunyaa wal ga'u isa hinaa jomne deeggarsa qophaa mootii ta'u isa naa jomne deeggarsa qophaa mootii ta'u. Wallahi galata kee ani meen danda'u yaa mootii raamanni kee addunyaa wal ga'e siniin lubbuun ture wallahi arrage siniin lubbuun ture wallahi arrage. Hunda waan nuun tollee mee nurraa fageessi diliillee nuuf dhiisi ofin nuuf dhiyeessi diliillee nuuf dhiisi ofin nu dhiyeessi. Kanattu aansuudhaani congratulation tootni markada Imaamul Bukhari har'a guyyaan keessanii guyyaa caalmaan addaa kan kaaniin gargarii guyyaa diinsiif qubatee wareegame kayriin baga gammaddan barataaf ustaazni markada Imaamul Bukhari baga gammaddan barataaf ustaazonni markada Imaamul Bukhari. Barnootaatu dursaa hunduma hojiiti sammuun homaan beekne waan feete hojjetti haka abbaa manaa haka haadha manaa yookiin kan ollaati addumaan hun beeytu akka beeladaati kanumaaf barachuu murteessan ofitti. Yaa Rabbi barsiisi mee hunda isaaniiti yaa Rabbi barsiisi hunduma isaaniiti. Diinii isa beekuun jiruu nuuf tolchitu kan agni awwaanaa fi agni rabbii guddaa isa keessa jirtu seenaan dabroon dhufoon bakkatti argamtu bakki sun quraana haa hubannu martu bakki sun quraana haa hubannu martu. Quraana koo gaarii kalaama goofticha situ jiruu tolchaa du'aas naaf bareecha wallahi an sindiisuu si beekuun qoricha abadan sindiisuu si baruma bicha abadan sindiisuu si baruma bicha. Allah donate us human beings guide which can never change which can never die. Quran and Hadith the mu'min's mirror the face of Allah free from error the face of Allah free from error. Quran numate isa bilbilaghiya keessa hikmaate nubanne male barati ogeessa banee sigareena naafi geela tokko saayibban siddammeeysa banee sigareena naafi geela tokko saayibbanii siddammeeysa. Koottaa karaa gaarii karaa Quraana Rabbii zanni nuuf sirreessaa tasgabbeessaa qalbii zanni nuuf sirreessaa tasgabbeessaa qalbii. Yaa Quraana Rabbii jecha hunda caalu jecha gochisaa qalbii nuuf tallaalu si dhiisee naasawaa sawa kan biraa mirkaanuu saraarus maalayaanii biraa situ naarra jira abadan sindiisu ansiiniin boora situ naarra jira abadan sindiisu ansiiniin boora. Let us remember that we jumping border we refuse to accept the Allah order. That is great mistake, that is great error. Let us recite the Quran the mu'min's mirror. Jecha oli Quranul Karimi kan injijjiiramne hanga zalaalamii namni isa karee dhugaan itti
irratti hojjete inni kasaaru dhugumaan milkaa'e yaa saamuna qalbii daawwitii alama ifa baasaa hakaa waan dabreef amma ifa baasaa hakaa waan dabreef amma hanga jiruu teenya quraanaaf hadiisni baraa lubbuu teenya quraanni ifaadhaa koottaan ibsanna quraanni dawaadhaa koottaatti wallaanamna jabaannee barannee ilmaan barsiifanna jabaannee barannee ilmaan barsiifanna ergaan isiniif qaba yaa barattoota markada imaamul bukhaarii quraana jabeessaa dhiqaaf irraa turii quraana jabeessaa dhiqaaf irraa turii saahibban gadeerraa fagaadhaa obbola namni saahiba gaarii qabu inni nuu qaceela atin deemin faallaa hundinuu siif tola atin deemin faallaa hundinuu siif tola teknooloojiin toltee irraa fayyadami siyaa bilisoomsu inni ajaja madaami siyaa bilisoomsu inni ajaja madaami iskii balloor kaddu tan taate halaali ilmis boojii addu tan qabne madaalli milkii guddoo waliin biyyatee diggali gammadii burraaqii khayru madaldali gammadii burraaqii khayru madaldali isinii faaguutu inni niyaate isan mara hunduma goonfadhaa nuuf taa tujjaara hunduma goonfadhaa nuuf taa diyaasfoora rabbinaa keebalu du'aayii kadhanne ustaaza jabeessa ustaaza jabeessu akka hin daganne ustaaza jabeessu akka hin irraanfanne ustaazni markada imaamul bukhaarii abu hamad jedhama akkaan gara laafaa irra collee nama wallaahi hin sobne isarraa barachuun hedduudha carrooma fittillaafina koode obbolaa muslimaa kottaatii baradhaa irraa fayyadama kottaatii baradhaa irraa fayyadama egaa walaloo koo asittiin gabaabsa dheerina jechootaan mufii qabaattaniif adaraanaaf dhiisa kakkaaliiwwan kiyya jabaadhaa baradhaa baraa wal barsiisa kakkaaliiwwan kiyya jabaadhaa baradhaa baraa wal barsiisa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abaduu sirra wallaalee fayyisaa qaamaa qalbiitiif qara'imee banaddooti harkadhuu bu'aa isaatiif fayyisaa qaamaa qalbiitiif qara'imee banaddooti harkadhuu bu'aa isaatiif